Nagaa keenya deeffachuuf gama keenyaan qophaa'aadha. Jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa gahee keessan taphadhaa. Warri baddaa jirtanis ergaan kunis naga'u. Maqaa Oromootiin qabsaa, Oromoo saamuu, Oromoo ajjeesuu, Oromoon akka misoomne misooma isa dhaabsisuun Oromoof qabsaa'uu ta'uu hin danda'u. Waa'ee misoomaa kaastaniitu eenyu dhaabe nu dhaabe? Namni Oromoof qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a. Shimallisii wal dhibuu danda'a, rakkoon qabu. Qonnaan bulaa Oromoo joorsuun, ajjeesuun, saamuun garuu sirrii miti. Sirrii miti. Nuti koo asii baanaan abdiin keenya uummata keenya malee godoo tokko hin qabnu. Jarri kun baddaa ta'anii godoo baay'ee qabu as keessaa. Hojii ta'een sun Oromoon haqaaf mariin amanu waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu, akkaawuntiin jaraas halaalamu, eenyu hattuu akka ta'e, eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. Oromoof gadduun Oromoo irraa saamuu miti. Oromoof gadduun Oromoo irraa nyaachuu miti. Oromoof hojjechuudha. Kana gochuuf gahee keessan taphattan nagaan baay'ee barbaachisaadha. Nagaa malee milkaa'uu hin dandeenyu. Nagaa hin barbaanna. Nagaafis baay'ee kadhannee jirra. Ammas kadhachaa jirra. Deebi'aa karaa nagaatiin galaa. Jaarmiyaa keessan ijaarradhaa. Yaada keessan qopheeffadhaa. Uummata keessaniif karaa nagaatiin himadhaa. Waggaa lamaan filannoon. Namicharra galee waggaa lama keessatti qophaa'ee yaada qabaatee jennaa mo'uu danda'ama. Nama ajjeesuurraa waggaa 5 obsanii filannoodhaan mo'uu wayyu wal ajjeesuurraa. Amma Oromoon of bulchaa jira. Garbummaa keessa hin jiru. Dachii Oromoo, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo ofii keenya tokkummaa keenyaan balleessuu baanne alatti Oromoo tuquu hin danda'u. Oromoon abbaa biyyummaa saadeeffatee jira. Ofiin of bulchaa jira. Naannoo isaa ofii karoorfatee hojjetee amma humna isaatti carraaqaa jira. Bara kanatti gaaffii akkasii gaafachuurraa isaa hafe guutuuf yaada haaraa burqisiisnee qabsoo haaraa fiduun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata gama kootiin. Isaaf gama keenyaan qophaa'aa ta'uu keenya akka hubattaniif. Inni lammaffaa misooma. Waa'ee misoomaa waa baay'ee kaastaniittu. Daandii, bu'uuraalee fayyaa, jallisii, mana barumsaa, ibsaa, teelee. Misoomni amma eeggamutti naannoo keenya keessatti babal'achaa hin jiru. Waan jalqabdan qabdu garuu gahaa miti. Dhugaadha gahaa miti. Tokkoffaa waraana keessa jirra. Eega dhufnee asitti waraanni dhaabbatee hin beeku. Harka tokkoon waraanna, harka kaan immoo misoomsuuf yaalla. Waraana keessa waan jirruuf amma barbaanne fiiguu amma barbaanne hojjechuu hin dandeenyu. Inni lammaffaa dhukkuba. Koronaan ture hin beektu. Miidhaan isaa salphaan ture. Kana keessa waan turreef amma barbaanne hojjechuu hin dandeenyu. Garuu Oromoon dhugaatti tokkoo ta'e. Isin akka Oromootti yaaddoo ta'e. Wallaggi hin misoomu taanaan Oromiyaan jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf jennee daandii woo xiqqaate biliyoona naannoo 25 biliyoona 25 ga'u Wallaggaaf karoorsinii jalqabee ture hojii. Socho'uu hin dandeenye. Rakkoon Wallaggaa inni jalqabaa daandiidha. Maaliif waa'ee biqiltuu, waa'ee bunaa kaasuu hin dandeenyu. Magariisa biyya bareedaati. Bishaan qaba. Daandii yoo argate waan qotate albuuda isaas qonna isaas gabaatti baafachuu danda'e jijjiiramuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannaan keenya daandii ture. Kana caalaa baay'ee kaasuu hin danda'a garuu yeroo hin qabu nan dhiisa. Baaleeni biyya guddaa, biyya bareedaa, biyya Oromoof dhiisaati, Itoophiyaaf dhiisaati kaaniifuu kan ta'uu danda'udha. Rakkoon Baalee keessa jiru tokko akkuma Wallaggaa sana daandiidha. Lammaffaa seenaa Muslimaa keessatti Makkaarraa aanee akka addunyaatti seenaan guddaa jiru Baalee keessa. Dhokatee jira. Baaleen madda Oromummaati. Maddi keenya immoo dhokfamee jira. Kana gochuu baannaan badii dhufa. Wattaadara tokkotu jeneraal tokko bira deema. Mana isaa gaafachuu. Gaafa deemu manni jeneraala sanaa niishaaniin baay'ee warqiin baay'ee mana keessatti guutee jira. Wattaaddarri kun hin hawwaa. Akkaataa kamiin
badhaasa amma kana argachuu dandeesse akka kee kana badhaafamuun barbaadaa jedhan na gorsi karaa natti agarsiisi gorsa kee dhaggeeffadheen karaa kee irra deemeen akka kee kanatti badhaafamuun barbaadaa jedhan. Jeneraalis bishaan burcuqqoo tokko keessa guuteetu bishaan kana qabadhuuti tabba gama san jiru naanna'e kottuu amma adeemtee deebitutti bishaan xiqqoo tokko asirraa buutee jennaan karaa irratti namoonni snaayiparii qabatanii si eeggatan jiru si dhahanii si ajjeesuudha. Bishaan guuteera xiqqoon tokko irraa bu'uun qabdu osoo hin bu'in deemi naanna'e kottuudhaan buunaan garuu si dhabamsiisuudhaan. Namichi kun gorsa kana fudhateetu bishaan guutuu qabateetu suuteechaa deemaa naannee deebi'ee dhufa. Gaafa deebi'ee dhufu jeneraal bira ga'u bishaan kun waan tokko hin taane. Jeneraalichi gaaffii gaafata. Akkuma karaa jalqabdeen karaa mirgaatiin dooroonni babbareedduu wayii sirba sirbaa turte agartee taa'eedhaan wattaaddarris hin agarreen waan tokkoyyuu eessatteedhaan hin agarree tabba sana jala immoo namoonni wayii eeboo baatanii sitti darbachuuf dhaabbatanii turanii agartee taa'eedhaan anuun agarreedhaan achii gaafa deebitu karaa bitaa namoonni lama waltumaa turanii agartee taa'eedhaan hin agarree akkamitti ennaan an ijji koo bishaan kanarraa hin kaane bishaan kun xiqqoo buutee ennaan hin duuta waan naan jetteef bishaan duwwaa laalaan bitaa mirga hin laallee achi ga'e amman deebi'utti xiyyeeffannaan koo ilaalchi koo adeemsi koo sammuun koo qalbiin koo lapheen koo guutuu bishaan kan akka isheen hin buune eeggachuu duwwaa xiyyeeffateedha. Namichis gorsi koo kana jedha xiyyeeffannaa mul'ata kee irratti ija kee mul'ata kee irratti keesseennaan bitaa mirga laalin bitaa mirga olaalte mul'anni kee sun hin badaa bitaa mirga olaalte karoora kee sun hin badaa galmaan ga'uu hin dandeessu mul'ata qabatte sana qabatte ijji kee lapheen kee sammuun kee guutuu irratti ta'eennaan fiixaan ba'uu hin dandeessaa na caalaa badhaafamuu dandeessaa jedha.